Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amanna. Ameen. Kabajamoota, jaalatamoota, maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyo isiniin kan jaalatu, hordoftoonni chaanaalii keenyaa Wangeel Tuubii biyya keenyattis, biyya keenya ala kutaa biyyoota garaagaraatti argamtan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkamiin turtanii guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galannii fi ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaatiif haa ta'u. Yeroo darbee barumsa keenya kutaa tokkoffaa keessatti waadaa kakuu araaraa yookiin immoo waadaa haadha keenya qulqulleettii Kidaane Mihiratii waliitiin ilaaluun keenya ni yaadatama. Guyyaa har'aa kana immoo waadaa namoonni namootaatiif galan yookiin immoo namoonni namootaatiif waadaa akkamii galuu kan jedhu kutaa lammaffaa barnoota keenya walitti fufiinsaa walumaatiin ni barannaa. Anaaf dubbattii afaanii, isin immoo gurrattiin dhageessan, anaafis isiniifis haa kennu. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo, Oromoon waa tokko mammaaka. Yeroo mammaaku maal jedha seetanii? Kan dubbatan baduurra, kan dhalchan baduu wayyaa jedha. Yaada kana maaliif ka'umsa yookiin immoo sababa ka'umsaa taasifatte jennee gaafa ilaallu, egaa akkuma beekamu wangeela Maatewos boqonnaa 5 gubbaa irratti sirumallee hin kakatiinaa jedha. Sirumallee hin kakatiinaa. Dhimma waadaatiin walii qabatee namoonni baay'een yeroo isaan walii kakatan, yeroo isaan waadaa afaanis, waadaa barreeffamaas, waadaa gaa'ilaas, waadaa qarshiis yeroo isaan walii galan namoota baay'ee ni dhageenya, ni agarras. Maatiiwwan Waaqayyoo, meeqan keenyatu waadaa galle fiixaan baasaa jira? Meeqan keenyatu waadaa keenya eegaa jira? Meeqan keenyatu waadaa keenyaaf, hiriyoota keenyaaf, maatii keenyaaf, biyya keenyaaf, Waaqa keenyaatiif waadaa galeen deddeebi'aa jira kan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Inni biraan immoo waadaan akkamitti waliif galama? Waadaan akkamitti waliif galama? Namoonni baay'een waadaa gaa'ilaa gara fuula duraatti bultoo ijaarrachuudhaaf, wal faana jiraachuudhaaf, wal fuudhanii walitti heerumuudhaaf yeroo baay'ee ni kakatu. Yoon si dhiise, yoon sirraa gargar ba'e, yoon si dagadhe, yoon kan biraa duukaa bu'e, Waaqni akkasii, wanti akkasii akkas naa godhu jedhanii namoonni baay'een walii kakatu. Jalqabuma maatiiwwan Waaqayyoo waan raawwachuu hin dandeenyetti waadaa galuu hin qabnu. Waan taasisuu hin malletti waadaa galuun gaarii miti. Fakkeenyaatiif inni biraan immoo waan humna keenyaa ol ta'etti waadaa galuu. Waan baachuu hin dandeenye, waan bor nu dhibutti waadaa galuun hin barbaachisu. Jalqabumayyuu waadaa galuu keenyaatiin dura waadaan akkamitti galama? Waadaan maaliif galama? Namni waadaa diige immoo maal ta'a jennee hubannoo guddaa qabaachuu qabna. Waadaan kan galamu tokko gaa'ilaatiif, qubeellaatiif waadaan yookiin immoo walii galteen hin ta'a. Gaa'ilaatiif, qubeellaatiif qarshii walitti kennuu, wal harkaa fuudhuudhaaf, waa walitti gurguruuf, walirraa bituudhaaf waadaan hin ta'a. Waadaan kun lafa ragaan jirutti, bakka namoonni boristaan wabii ta'an argamanitti waadaan yeroo baay'ee kan galamu. Maaliif waadaan kun yoo jige bitaa mirgaatiin
qarshiin taa'u jira. Gaafa walii galan fakkeenyaatiif bittaa gurgurtaa lafaa, bittaa gurgurtaa manaa, bittaa gurgurtaa konkolaataa, bittaa gurgurtaa waliigalaa waadaa barreeffamaatiin raawwatama jechuudha. Qarshii gaafa walii liqeessinu wal harkaatii fudhannu waadaan nu barbaachisa. Maaliif kana ta'a? Ilmi namaa waan hin amanamneef. Ilmi namaa amantoo waan hin qabneef yeroo baay'ee waadaan keenya waadaa barreeffamaa ta'e yeroo baay'ee waadaa kana bifa kanaatiin hojjenna yookiin immoo raawwanna jechuudha. Maaliif seetanii? Maal jette jedhanii yeeyyiin gaafa mammaakamu nama amanuun awwaalaniitu nama foon hin jiru amanuun tasumallee sirumallee hin danda'amu maatiiwwan Waaqayyoo. Maaliif? Nutis waadaa keenya eeguu waan hin dandeenyeedhaaf. Namoonni baay'een qarshii wal ganan, namoonni baay'een lafa walitti gurguranii wal ganan, namoonni baay'een konkolaataa walitti gurguranii wal ganan, namoonni baay'een qarshii wal harkaa fudhatanii wal ganan namoota baay'ee jira. Kana qofaa miti. Keessumaa immoo obboloonni keenya biyya Arabaa teessan yookiin immoo biyya Arabaa jirtan dhugaadha. Si faana boriftaan gaa'ilan gaggeeffadha. Si hin ganu. Yoon si gane Waaqayyoon na ganu. Yoon sirraa fudhee achumaatiin hafe Waaqayyoon na gaafatu. Yoon qarshii kana si deebisuu baadhe Waaqayyoon akkas na godhu. Yoon qarshii kana sirraa fudhee achi dambise Waaqayyoon akkas na taasisu jedhanii namoonni yeroo baay'ee waliitiif kakatanii kakuu isaanii dagatanii waadaa isaanii jigsan ni jiru. Keessumaa immoo obboloonni keenya biyya Arabaa jirtan nama hin beekne waliitiin, dhiira hin beekne waliitiin, nama eenyummaa isaa hin beekne waliitiin, nama amantaa isaa hin beekne waliitiin, nama godina isaa aanaa isaa hin beekne waliitiin, nama duuba isaa hin beekne waliitiin waadaa waliitiif hin galiinaa. Namoonni baay'een warri onlaayiniitiin waadaa galtan waadaan onlaayiniidhumaan jiga yookiin immoo diigama. Namoota baay'ee agarreerra. Abaluun qarshii amma kana nyaate, abaluun qarshii amma kana narraati fudhate, abaluun hojii akkasiin irratti raawwate, abaluun hojii akkasiin irratti raawwatte. Egaa akkuma beekamu namoonni biyya Arabaa jirtan dhiirris shamarroonnis baay'oolii isaanii qarshii isaanii nyaatamaniiru. Keessumaa waadaan nama beeknuu fi nama boriftaa waliin jiraannu gidduutti seeraatiin heeraatiin ta'uu qaba. Egaa akkuma beekamu bara wal amantoon bara amantiin namootaa hir'ate kana keessatti waadaan amantoodhaan taasisnu gaarii miti. Bargit namni nu haa ganu, namni waan nutti kennine sana nu kennuu haa baatu, waan nurraa fudhate nu deebisuu haa baatu. Amantoodhaan wanti ta'u sun gaarii ta'ee otoo jiruuti. Keessumaati buloota keenya shamarroota biyya alaa teessanii dugdaa cittanii hirriba dhabdanii namaan arrafamtanii dheebottanii kaleen keessan isin dhibame amma garaachi keessa isin diimatutti hojjettanii qarshii fiddan kana faana namni kamillee akka isin jalaa hin nyaanne waadaa tolaa qabaachuu qabdu. Achi teessanii nama waadaa waliin hin qabne waliitiin qarshii keessan erguu, nama hin beekne irratti qarshii keessan galchuu, inni alaatiin sin fuudha natti heerumtaa qilleensarraan ta'u kun gaarii miti. Mana ijaaritii qarshii achi ergiitii ani immoo asin ijaara. Gaafa dhufte immoo wal fuunee wal faana jiraanna. Gaafa dhufte immoo qarshii kee hin fudhatta. Ana biratti ergi. Orma haa turuuti. Namoota waadaa waliin hin qabne haa turuuti. Namni keenya waadaa iyyuu barreesse
bitaa mirgaan ragaan otoo jiru bara wal ganaa wal kaadaa jiru kana keessatti namootaaf waadaa galuun dura maaliifan waadaa galaa? Waadaa keenya immoo eeguu hin dandeenyu taanaan waadaa galuu hin qabnu jechaadha. Kanaafidha jalqaba irratti kan dubbatan baduurra kan dhalchan badu wayyaa. Baay'ee ulfaataadha. Waan waadaa galle waadaa keenya fiixaan baasuudha. Waan waadaa galle waadaa keenya raawwachuudha. Waan waadaa galle waadaa keenya eeguudha. Amma dhumaatti cimnee waadaa keenyaan deddeebi'uudha. Kanan ta'u taanaan waan hin dandeenye, waan itti nuuf hin baasne, waan eeguu hin dandeenyetti waadaa galuun barbaachisaa miti. Inni biraan waadaan yoomii fi waadaan eessattii fi waadaan akkamitti galama kan jedhamu beekuunis hunda keenyaaf barbaachisaadha. Waadaan galamuu kan qabamu inni guddaan waadaan ta'uu kan qabu mana kiristaanaattidha. Waadaan ta'uu kan qabu keessumaa waadaan gaa'elaa raawwachuu kan qabu mana kiristaanaa fi mana kiristaanaa qofaatti. Abboolii keenya luboota fuulduratti qofaadha. Lafa maatiin keenya, lafa namoonni jiranitti waadaa walii galuun barbaachisaadha. Namoonni baay'een alumaan wal jaalatanii waadaa walii galan waadaa isaanii alumaatiin raawwatu, alumaatiin diigu. Inni biraan seera malee otoo hin beekin waadaa nuti galle fiixaan ba'insa hin qabu, karaa tafaa ni dhaabbata jechuudha. Namoonni baay'een kanaafidha waadaa isaanii eeguu dadhabanii waadaa isaanii jigsan. Fakkeenyaatiif shamarreen tokko biyya keessatti hiriyaa qabattee gaafa biyya arabaa deemtu asitti walii kakatanii maqaa waaqaa walii waamanii waadaa galanii yeroo isheen gara biyya arabaa deemtu inni asitti jaalala biraa eegalaa jechaadha. Maaliif? Waadaan kun waadaa cimaa, waadaa wangeelaa, waadaa karaa mana kiristaanaa otoo hin ta'in alumatti, caakkaadhumatti, fedhuma isaaniitiin waadaa raawwatamedha jechuudha. Sanaatiin booda ishiin achi hojjetteetu qarshiitti ergiti, inni asiitti shamarroota biyya keessaa miidhagsee itti uffisee yoo barbaade waliin sagaagalee yoo barbaade immoo fuudhee ishee eega. Isheen achi qarshii ergiti, qarshiin ishii mana ijaaraa. Mana inni ijaaru mana qaama biraatiif ta'u. Qarshiin ishii jireenya kan isheedhaa ta'u otoo hin ta'in inni asitti dubara biraa qabatee tasumatti fuudhee tasumatti dhalchee ishee eegaa. Ishiin achi qarshii ishii ergiti. Waan akkasii jira. Inni guddaan warri waadaa galan waaqayyootiin sodaachuu qabu. Warri waadaa galan waadaa isaanii kabajuu qabu. Warri waadaa galan waadaa isaanii eeguu qabu. Waadaa gallee waadaa keenya hin eegnu taanaan waadaa galuu dhiisuu nuuf wayya. Waadaa keenya gallee waadaa sana diiguurra jalqaba waadaa galuu dhiisuu qabna. Keessi keenya otoo hin fedhin dirqamaatiin immoo waadaan ta'us ni jira. Fakkeenyaatiif dhiirri tokko jaalatee dubarri tokko yookiin immoo shamarri tokko hin jaalanne yoo ta'e inni waan dirqisiisuu qofaa tole kan jettu jirti. Kunis rakkoodha. Otoo waliin jaalatiin, otoo waliin beekiin waadaan galamus fiixaan ba'insa hin qabu. Waadaan fedha irratti kan hundaa'e. Innis jaalatee, isheenis jaalattee, innis amanee, isheenis amantee waan jiru hundumaaf simachuudhaaf yoo qophaa'an qofa waadaa galuu qabu. Waadaan akkuma beekamu eenyu biratti ta'uu qaba? Yoom ta'uu qaba? Waadaan alatti raawwannuu fi karaa mana kiristaanaa raawwannu akkamitti ilaalama? Kutaa 3ffaa itti fufa. Waa'ee waadaa irratti waa baay'ee kaasuu dandeenya. Namoonni baay'een qarshii isaanii ganamaniiru, nyaatamaniiru, gaa'elli isaanii jalaa digee jira, jaalalli isaanii jalaatii boora'ee jira. Kutaan 3ffaa waadaa eessattii fi akkamitti yoom galuu qabna kan jedhu kutaa 3ffaa karaa wangeeltuu itti fufaa. Horaa bulaa.
deebana. Waaqayyo hunduma keessan isin haa eebbisu waan dhaggeeffattaniif